Ani barbaadeen akkas godhe. Barbaaddees haa ta'u hin barbaadinis haa ta'u obboleessa keessa bilisummaa jedhan miti ani waan dhumaa waan inni godhu ani immoo sooshaal miidiyaa irratti waan dhumaa jechuudha. Maaltu akka jiru nan keessa amantii islaamaa fudhattee turtee baatii muraasadhaaf jechuudha. Deemtee asirraa deemtee jechuudha. Akkoon qabu kasanii karaa gaafatu rabbii maaliif dhufte maaliif deemteen illee wanni nu isa gaafannuuf hin jiru wanni nu gaafachiisu illee hin jiru. Sababni isaa gaafa dhufte illee uumaa nuuf hin daballe gaafa deemte illee uumaa nurraa hir'isne. Kanaaf kana waan bakka kanatti irra haasanii miti abbaaf fedhe inshaallah. Kafedhe deemee kafedhe asii keessa amantii islaamaa dhiisee illee deeme amantii islaamaa wanni irraa hir'atu hin jiru. Kafedhe illee dhufe wanni dabaluuf hin jiru. Abbaaf amanuuf mataa isaatiif jechuudha. Haqa argee amanan malee maqaaf osoo hin taane haqa amanuu irra gaariidha waan taateef. Giiftii tiktookii qofa amanuun baay'ee ulfaataadha. Sanii miti waa'ee amantiitiin miti namarraa dubbachuu barbaade. Akkuma amantaa islaamaa gadhiiste uumaan turiin jaalala obboleessa keenya sooloo gurbaan keeniyaa jiru san jechuudha. Isa hojii hariiroo jaalalaa akka qaban ka odeessaa turte jechuudha. TikTok irratti illee wajjin dubbataa turani. Anis laayifii isaanii argaa baay'ee hordofuu garuu ani sooratti kanarra sooloo irra laalaa sababni isaa yeroo tokko tokkodhaan gaarii dabarsaa xiqqoosi wanni hanqinni illee keessa jiraatu jechuudha. Akka yaada kiyyaatitti silaafuu akka ayyaadeetti hin taatu waan ta'eef abboonni bira qabbanaa jira akkam ijoollee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Walumaa galatti jechuudha. Jaalala sooloo hojiidhaanii eegalee jettee kaaseen dubbataa turte osoo hin turin kara biyyaa kan kutteedha. Ammoo gurbaa abii jedhan kana wajjin hariiroo jaalala biraa eegalanidha. Sunillee dhimma isaaniitti akka fedhanii tolaa jaalatanii akka fedhanii tolaa dhiisani. Garuu ammoo jechi ilma namaa kanarra wanni barbaachisu murannoo barbaachisa. Ilmi namaa yoo murtee hin qabaatin yoo bakkuma adii arge adii fakkaatu yoo bakkuma gurraacha arge gurraacha fakkaatu yoo bakkuma gabaaba arge gabaaba fakkaatu yoo bakkuma diimaa argu diimaa fakkaatu ilmi namaa kun xawwalwaallee ta'a. Xawwalwalamuun gaarii miti. Dhugaa rabbii amantaas taanaaniin tokkuma qabataniitiin haqa beekanii amanan yoo ta'e irra baroodha malee akkanumaadhaa fi namni tokko amanidhaa fi amantiin akkasii miti. Amantiin keessaafuu amantii islaamaa keessatti jechuudha. Haqa argii koottu siin jetti malee nama argii koottu siin hin jettu. Haqa yoo argitee dhufte wanni irraa si dabsu hin jiru jechuudha. Wanni walaa jaalalaa, walaa jaankaa, walaa dhiiraa, walaa maatii abbaa fidarraa si dabsuu hin danda'u. Yoo haqa argitee dhufte jechuudha. Haqa argitee yoo dhufte wanni irraa si daasuu hin jiru jechuudha. Garra si gargaaruullee rabbi waan ta'eef maalidhaafuyyuu sila haqa argitee dhufte waan ta'eef abbaa fidee irraa akkana si daddabsuu hin danda'u. Garuu ammoo gaafa maqaaf jecha dhufte ammoo jechuudha. Qilleensi dhufullee si madaasa jechuudha. Jechi namaallee si daasa. Gochi namaallee si daasa. Jaalalaaf jaankaaf jinni illee si madaasaa deemte jechuudha. Maalidhaafiyyuu sababa ati maqaaf amanteef jechaadha. Osoo haqa amante namni irraa si dabsu hin jiru. Sun akkasumatti ta'e jechuudha. Garuu ammoo wanni akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Garaagarummaa jaalalaa fi garaagarummaa amantii jidduu jiru jechuudha. Amantii hojii jirte dhimma kan keetii siin jedhee namni sirraa fagaata jechuudha. Garuu ammoo ilma dhiiraa tokkodhaan garaanlee dhaganii garas illee fakkaatan diimas dhaganii diimama fakkaatan gurraachis dhaganii gurraachima fakkaatan tokkuma dha'ee lafa si buusa jechuudha. Ati jiraachuun barbaaddu giiftiitiyya. Jiraachuu barbaadda namni tokko wajjin jiraadhu. Ati ilmoo dubaraa namni tokko irraa bareeddi. Ilmoon dubaraa jechuudha. Ijoolleen shamarranii jechuudha. Namni tokko irraa bareeddi. Isaan warra dhiiraa irraa nama hedduu biraallee mul'ata nama miti irraa bareeda. Garuu nu dubartiin dhiiruma tokko irraa bareedna. Hadhas borullee jechuudha. Intala ebaluutii jaartii ebaluutii yookiin jaalallee ebaluutii yookiin haadha manaa ebaluu siin jedhaan malee akka waan nama maalii isin jaree. Afaanii baafachuun barbaadu akka nama ila sun ebaluun jechuudha gocha safuu fayyadamanii jechuudha. Ila achii mul'atti ila kaleessa ijaa uffatti ila hadha harma gabbaastee deemti ila hadha hartee godhattee deemti ila hadha rifeensa gadhiistee deemti siin jedhan jechuudha. Yoo ati murannoo hin qabaatin jechuudha. Ishee qofaadhaa miti jechuudha. Shamarran hunduma keenya ilaallatamuun jechuudha. Ifama akkasuma rakkin ijoollee shamarranii qabnu jechuudha. Nama nu jaalatuu fi nama nu jibbu hin beeknu addaan jechuudha. Nama nu jaalatu irra nama ofii jaalanne jala deemna yeroo baay'ee jechuudha. Dhugaa dubbachuudha jechuudha. An akka yaada kiyyaatitti nama ofii jaaladhe irra nama inni na jaalate irra filadha. Sababni isaa namni na jaalate suni akkaataa na jaalate na keessummeessa jechuudha. Akkasiin na kunuunsa.
garuu namni an jaaladhe suni tarii na keessummeessuu dhabuu danda'a, tarii dhalaa biraa bira deemuu danda'a, tarii dubartii biraa biratti argamuu danda'a. Kanaaf an akka yaada kiyyaatitti nama an jaaladheerra nama na jaalate filadha yoomiyyuu ta'e taanaan jechuudha. Maaliidhaafuyyuu abbaan na jaalate sun jechuudha dhugumaan na jaalate taanaan dhugumaa si jaalate taanaan akkumatti jirtu si qeebala waan ta'eef akkasuma immoo rakkinnaa fi hanqina kan kee garaagaraa irraa si mul'atu jechuudha. Hanqinnaa fi rakkina kan kee sirraa mul'atu sirreessaa deema jechuudha. Quba si qabaan deemu akka ormaa jechuudha. Garuu gurbaan an jaaladhe tokko jechuudha. Fakkeenyaadha. Gurbaa tokko yoo jaaladhu ta'ee hamtuu an argalee anarraa haasa. Badduu an hojjedhanii anarraa haasa. Gorsee na hin deebisu. Sababni isaa inni daantaanatti hin qabu waan ta'eef. Ana isa jala zooraa jira waan ta'eef. Anatu isa jala kaataa jira waan ta'eef. Kanaaf harka caalu ijoolleen keenya keessaafuu biyya namaa jirtaniin nama isin jaalatu addaan baafadhaa beeka. Akkasuma nama ofii jaalattanirra nama isin jaalatu irra filadhaa. Dhugaa rabbi amma namni tokko jechuun inni hin jaalatu ani jaaladhu inni akka mina jaalatte akka wajjin jiraadhaa jechuu dandeettan. Garuu jechuudha kunuunsa inni si kunuunsuudhaan kabaja inni sitti kennuudhaan mee dhuguma rabbi jechuudha gurbaatu fi jaalattee jechuudha. Isa hin dhawu jettee dhalaa 20-30 jala oolu guyyaa kana keessatti fakkeenyaadhaaf jechuudha. Dhalaa 30 fi 20 jala oolu isan dhawu jettee obsita. Ati waan meeqa dhabaa jirta isallee dhabaa jirta. Fayyaa kan keellee gubata jechuudha. Baafattee si dubbachuudhaaf gurbaan kun wayina dhiisee deema eebtaa beekta. Ilaalcha akkasiitti sammuu kan kee keessa jira waan ta'eef. Sababa saniif jecha hin dubbattu jechuudha. Garuma kan kee keessa coggaaraa silaaxamee dhukkubaaf saaxilamta. Garuu ammoo jechuudha. Inni illee waan dantaa sitti hin qabneedhaaf wannum arge si bara dalaga jechuudha. Silaa wanna si duuba dalaguu qabaatamu jechuudha. Silaa waan siif amanamee jiraatu jechuudha. Garuu gurbaan si jaalate jechuudha. Gurbaan si jaalate dhugaa dubbachuun jechuudha. Akka jirtu si qeebala tokkoffadha. Dogongora keetirraa si deebisa. Akkasuma ammoo jechuudha. Siif bakka kenna. Akkasuma ammoo jechuudha. Si bira ta'ee si alatti illee waan si qaanessu waa atirraa salphatu hin dalagu jechuudha. Atillee adeemsuma keessa kana kunuunsa isaa kan argite jaalala isaatis seenta. Kanaaf ijoollee keenya shamarranii dhiira ofii jaalattanirra dhiira isin jaalatutti jireenya keessa wajjin jaaladha. Ijaarradha. Maaliidhaaf wallaahi atillee adeemsa keessa deemteetuma jaalatta. Deemteetu daran isaa ol jaalattaa hin doomu. Daran jaalala inni tokko jedhee jalqabee si barsiise sanirra isaa ol jaalattee argamte jechuudha. Kanaaf nama isin jaalatuuf bakka kennaafi dhugaa rabbiin tuffatina. Gabaabaa haa ta'u dheeraa haa ta'u uumaa rabbii keessan galiina garuu bareedina illee filachuu wannuma jiru ta'e jechuudha. Yeroo ammaa bareedina amanuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudha. Sababni isaa waan hadha gabbaate makiina jala buuteeti Daarussalaam hin taatu jechuudha. Kanaaf rabbi hunda keessanuu isin haalaa fi isin haa qajeelchuu intala kanallee rabbi haa qajeelchuu xawwal baalee ta'aa jirti naaf fakkaate rabbi haa qajeelchuu sooretii seenallee hunda keenya rabbi haa qajeelchuu isiniin jedha. Nu bira qabbana jira ajaa'ibaa kana qabbanti nu deebitee jirti. Kanaaf kenna uffannee teennaa. Rabbi rahmata nuuf haa godhu yeroo gaarii qabaadha hayaa. Turtii gaarii isinitti taatuun inshaallah ka heerumuudhaaf hiree bareedduu kan fuudhuudhaaf hiree bareeda jaarsa bareeda isin haa kenna. Kan keellee banamee jira nagatti.